Yooyyaa. Waan waamteef gammadeera. Akkam jiruuf jireenya. Dur waliin teenyee oduuf odeeffannoo himna. Amma waliin dubbii. Dur waliin gaazexeessina. Amma immoo wal gaazexeessina. Gaa FIB cufamtee wiirtuu miidiyaa dhanne Prime miidiyaan baane. Achi immoo dhufne Dream Journalism Training Center irra dhufne. Isa dhumaarratti FIB'n cufamee nuti adda baanu duuba takka'uun kenna. Gaazexeessaan dhiyaatee miidiyaarra dubbatee beekuun jiru. Yeroo jalqabaatti carraasii kennanii waa'ee guyyaa dhumaa san dubbachuu dandeetti. Siyaasni Itoophiyaa keessatti shira. Biyya biraatti garuu sayinsiidha. Uummanni waan nuti keessa jirruuf akka nuti adda baanes waan guddaa beekuun qabu. Kaayyoon koo waan tuquu barbaadu nama fayyaa barate dhufee immoo saayinsii joornaalizimii barate heelzi joornaalizimii ta'uu barbaadu. Beekumsa waggaa 80tti namni argachuu qabu dirqama waggaa 80 jiraachuun qabu. Hin karoorsu taate. Kana keessatti jireenyi guyyaa guyyaan sitti qaalaa manni karaa guyyaa guyyaan Finfinnee keessatti sitti qaalaa kan hundumaa itti gaafatamanii fudhachuu. Anamma turtii si waliin ture keessatti Leellisaa ibsi yoonaan jedhani Leellisaan nama dargaggeessa dafee waa murteessu. Jireenya dhuunfaa isaarratti akka barbaade kukkutuu danda'u. Fast decision maker dha jedhee si hima. Ati akkamitti of himu? Guyyaa dhumaa sana yaadachuullee hin barbaadu. Warri iskoolaarotaa kun maal jedhan seeta waa'ee joornaalizimii yeroo hiikan it is a profession that is knowing something at all jedhu. Lixa Oromiyaa magaalaa Najjoo ganda Damaaramee jedhamtutti maradee. Dhugaa dubbachuuf FIB'n uummata Oromoo waliin hedduu wal nu barsiise. Nuti immoo egaa daandii keenya qajeelfannee dhiibbaa uumnee sarara gaarii irra galleenduu overnight uummataan adda baana. Waa'ee mana uffata gaarii kee waa'ee mana gaarii jiraachuu waa'ee sooromuu. Kana jechuun saayinsichumatu dhugaadha. Dhugaa barbaacha sanas dhoofte sanas waliin dhoofte kan jiraattu jechuudha. Kun qajeelummaadha. Ati waa'ee gabaasuu si dhagama barreessuu situation achi jiru osoo hin gabaasee osoo namni. Nuti garuu oguma sanaaf kabaja sanaaf uummataaf jennee abiddarra turre gaafa abidduma sanaan immoo ittiin gubadhaa jedhanii roolatti nu darbuuf jedhan immoo lakkii gubachuu hin qabnu jennee wirriiqata san keessatti immoo namuu karaa mataasaa baba'uu yaale. Adoo garaan addan ba'in yerootu adda nu baasaa jira waan ta'eef. Dhimmoota namoota biroo afarsuu dhimmoota namoota biroo keessa seenu waan nama hin gashiine keessa seenu. Kabaja ilma namaa hir'isuu akka malee jiraachuu akka malee deemuu kun baay'ataa jira. Boruun natti of tuutiin jedhan. Siyyadee. Ani immoo demoralize godha yeroo waan tokko kobsentii tokkoon si caala taanaan. San hin beekaaf miti jedha. Waan dubbisee dhufte. Gaaf tokko Art of War afaan Oromootti hiikamaa mallaan jettee aan taa'ee Art of War akka kitaaba qulqulluutti ilaalaan. Jalqaba yeroo dhufte gara miidiyaatti makamtu oduu jalqaba dubbistu yookiin immoo oduu sammuu keetii keessaa hin banne oduu facaasuu jalqabde oduu yaadattu qadda yeroo hunda sammuu keessa akkas hin baane. Irraa jiraanni osoo hin taane waan argaa jirru irraa dubbanna. Booruftaan immoo waggaa 10-20 booda immoo kan jiraanne irraa kan jedhu pirogiraamii arginee himnee dubbanna. Hanga kana gaa jechuun nu biratti ulfaataadha. Ulfaataadha. Nan danda'a yoo ta'e akka maal namni yoo akkati dandeessu sitti miidha. Nan bareeda koo yoo ta'e maal akkati bareeddu. Namni keenya immoo namatti himuu hin beeku nama ajjeesu. That's a big problem.